Yooyyaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiin badhaadhaa fagoo dhiyoo irraa warri nu daawwachaa jirtan harka fuunee ashama yooyyaa naga fuune akkam jirra jirtu warri dura dhuftanii nu daawwattanii sirra nu hordofaa jirtanii yookaan ammoo sirra nu daawwachaa jirtan nu barreessa. Sagaleen qulqullina hin qabu kalee akka laalettu kanaafuu yoo sagaleen qulqullina hin qabaanne dhiifama naa godhaa. Sagaleen akka qulqullooftu yookaan ammoo akka kanaan boodattu sagalee tolchinee deebinu waadaa seenna. Maayikiraafoonii hedduu qaqqabaa garuu meeshaa kiyya jechuun istiidiyoo waan dhiisee fi wanni hedduun kaameraallee maayikiraafoonillee hedduun isaanii jechuun na bira hin jirani. Kanaaf ka biraa yookaan haarawaa ajajee jira. Maayikiraafoonii wayyaa qabu qulqulluu taheen walitti gaddachanii akka gaariitti yeroo biraa irra haasofne jechuun. Har'a waan dhufneef sagantaan eebbaa ka kitaaba Jawaar Mohammad hin gaabbu yookaan ammoo Alitsatsatim jedhu ka sila torbaan darbe kamisa yookaan ammoo Disembarii 19 bara 2024 magaalaa guddittii keenyaa Naayiroobii keessattuu eebbifamuu fi karoorfame dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irraa kan kahe ka haqame sanii biyya Jarmanittuu eebbifamee jira. Biyya Jarmanittuu kitaabii sun har'i jechuun magaalaa Nuurenberg keessattuu bifa oowwaa taheen namoonni hedduun bakka itti argamanittu eebbifame sagantaa eebbaa ka kitaaba Jawaar Mohammadii ka akka malee milkaawattu geggeeffame jechuudha. Eebba kitaaba kanaatti walitti qabatee haasaa Jawaar Mohammad achitti godhallee isin biraan genne irra haasa'uu deemna sun qofa miti wanni haasofne hedduutu jira. Mootummaan Itoophiyaa kitaabii Jawaar Mohammadii gara Itoophiyaatti seenee akka hin gurguramne ajaja dabarsuun dhagahame jira. Karaa kitaabi ittiin seenuu danda'amu daangaa dooloo daangaa mooyyaleetiin kitaabi tokkolleen akka hin seenne karaa sarara qilleensaatiin kitaabi akka Itoophiyaa hin seenne namni kitaaba kana qabatee argame adabbiin cimaan akka irratti dhaqqabu mootummaan Itoophiyaa murteessee jirti jedha. Oduun Finfinneerra dhufaa jirtu akka addeessutti kan godhe jennaan mootummaan kun mirgoota ilmaan namaatii fi mirga ofiin of ibsachuu kabajaa akka jedhuu fi kanaaf kufaatii akka malee guddaa ta'uu danda'a. Kitaabii Jawaar Mohammad Itoophiyaa keessatti hin gurguramu Itoophiyaa keessatti hin seenu kitaaba kan qabatanii argamuun yakka jechuudhaani biltsiginnaan Oromiyaa yookaan ammoo biltsiginnaan Itoophiyaallee koma Oromiyaa sun walitti jirti. Biltsiginnaan ajaja dabarsee jira. Bifa biraatiin ammoo kitaabii kunin kan Itoophiyaa keessa akka hin seenne uggurame kunin Naayiroobii Keenyaa keessatti akka malee gurguramaa jira. Kitaabii kunin bal'inaan magaalaa Naayiroobii keessatti ollaa Oromoon keessatti baay'attu keessatti gurguramaa akka jirutu dubbatamaa jira. Namoonni adda addaa kan Naayiroobii jiranii warri biyyi Itoophiyaa jiran nu erga jechaa jiranii garuu mootummaa Itoophiyaa kitaabii kun akka biyya hin seenne karaa lafaatillee qilleensaatillee to'annaa ni to'annaa nama harkattuu agaranii adabnaa jedhanii jiranii garuu kitaabii akkuma ta'e tahee koppii soft koppii haa ta'u yookaan dijitaaliidhaan PDF'n seenuun isaa hin oolu har'allee yoo ta'uu baatte mootummaan Itoophiyaa dhama maala baasuuf dhama raasu akkuma jedhan sana of rakkisaa jira. Gara biraatiin ammoo gaaffiif deebii Jawaar Mohammadii televezyiinii Ahaduu wajjin Naayiroobiitti godhe akka hin dabarre yookaan ammoo akka gad hin dhiifamne mootummaan Itoophiyaa ugguree jira jedhamee Jawaar Mohammadii kana walitti qabatee ugguree baanamee hagammaan tana karaa miidiyaa irra wanni itti himame yookaan inni karaa keessattiin itti gabaafame hin jiru garuu kan mootummaan ugguruu taanaan interviyuu sun karaa biraatiin akka gadhiisuu fi dirqamuu Jawaar Mohammadii dubbatee jira. Kunin kitaaba fi interviyuu Jawaar Mohammadiitiin wal qabate jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa mirga ilmaan namaatiif dimokiraasiif dhaabbanna jedhullee gaaffiif deebii Jawaar Mohammadii miidiyaa tokko wajjin godhe sodaatee ugguree jira. Nuumaan sodaannu ilmaan badhaadhinnaa waa takka hin sodaannu jechaa turanii amma gaaffiif deebiin televezyiinii tokko wajjin godhame mootummaa kan akkasitti shororkeessa jira. Gara biraatiin ammoo duulii miidiyaa dijitaalii Jawaar Mohammad irrattu akka labsamu biltsiginnaan murteessee jira. Bu'uuruma kanaan miseensonni biltsiginnaa Itoophiyaa keessa jiranii keessattuu miseensonni biltsiginnaa Oromiyaa karaa miidiyaa hawaasaatiin duula Jawaar Mohammadii busheessuu xiqqeessuu duula Mohammadii irratti maqaa balleessuu akka geggeessanii ajaji kennameefii jira. Namni tokkini yoo akkame xiqqaate akkaawuntii gosa yookaan ammoo akkaawuntii hedduu banachuun Jawaar Mohammadii xiqqeessuu Jawaar Mohammad arrabsuu Jawaar Mohammad busheessuu waan ni barreessu jalatti deemanii yaada hamaa kennuu gosaaf gosa walitti buusu amantiif amantii walitti buusuu fi akka Jawaar Mohammadii hin milkoofne akka godhanii ajaji kennameefii jira.
Kunin jechuun mootummaan biltsiginnaa miseensota yookaan ammoo miseensota dhaabbata biltsiginnaa jedhamu miiliyoonii 16 qabaa jedha. Sun keessa harki guddaan naannoo Oromiyaati. Warri kun hundinuyyuu ajaja akka kennameefi yookaan ammoo ajajii akka warrattuu dabarfamee kan agarsiisu jechuudha. Gara biraatiin ammoo odeeffannoon jirtu mootummaan Itoophiyaa duula miidiyaa hawaasaa yookaan ammoo saayibar armii yookaan ammoo waraana dijitaalii Jawaar Mohaammed irratti duula banuu 5,000 oli ta'anii mindeessuun dhagahame jira. Kan akka godhaa jiru dhaabbata Insa nama jedhamu dhaabbata jedhamuttu geggeessaa. Hoogganaan dhaabbata kana obbo Warquu Gaachanaa ajaja biltsiginnaa Abiy Ahmed irra kallattiin kennamee fi Jawaar Mohaammed irrattu hojiin isaanii duuluu kan tahe raayyaa waraanaa ka dijitaalii keessattuu karaa feesbuukiitii fi karaa miidiyaa adda addaatiin Jawaar gubbaattu ololaa bananii 5,000 ol ta'anii duulchisuun dhagahamee jira. Obbo Warquu Gaachanaa duula kenne kanaanii namoonni 5,000 kun hojiin isaanii guutuun miidiyaa hawaasaa feesbuukii irra ooluudhaan waan Jawaar Mohaammed dubbatee fi deebii kennuun Jawaar Mohaammed xiqqeessuun busheessuun hojii akka isaan godhatan akkasirrattuu akka hojjetanii dubbatama. Namni 5,000 kun ka hojii guutuun isaa feesbuukii gubbaa Jawaar Mohaammeediitiif deebii kennuuti. Saniin alattuu ammoo miseensonni biltsiginnaa hundinuu Jawaar Mohaammed yoo hin balaaleffanne yookaan ammoo waan Jawaar Mohaammeediitiin walitti qabatee irratti yoo hin barreessine yaada hin kennine akka sadarkaa gandattuu aanatti godin warrattuu gamaggamamanii mindaa fi durgoo fi bakka dhaaba keessattii fi siyaasa keessatti hogganni yookaan ammoo gulantaan isaan qaban gad bu'uu akka danda'u ajajii kennameefii jira. Yeroo ammaan tana biltsiginnaan rifannoota sodaa guddaa keessa seentee jirti. Warri 5,000 jedhanii kan yeroo guutuu Jawaar Mohaammed xiqqeessuu, busheessuu, duula isaa fashaleessuu fi kuffisuu irratti hojjetan kunini maqaa isaaniitiin yoo akkam xiqqaate namni 5,000 akkaawuntii 10 kadharaa yookaan kasobaa qabaachuu akka qabanii akkaawuntii 10 kanaanii dhaamsu wal fakkaataa jiddu galeessa irraa kennamuu fi kana akka bittinneessanii facaasanii Jawaar Mohaammed Itoophiyaa Oromiyaa diiguu fi wanni inni godhu duulii Abiy Ahmed irratti godha kun akka hin milkoofne akka godhametu dubbatamee jira. Yoo akkame xiqqaate warra 5,000 kanaa fi duula raayyaa dijitaaliitiin yookaan ammoo raayyaa waraana dijitaaliif jedhamu birriin wadhakka biliyoonii akka qabamellee dubbatamee jira. Haalli isaa ilaalame birriin kunin akka guddaan akka dabaluu danda'amu dubbatama. Warra ammoo duula fakkeenyi tahuu danda'u duula cima Jawaar Mohaammed gubbaatti godhe badhaasa fi aangoof wanni adda addaalleen kennamuu danda'a jedhamee dubbatamee jira. Kun jechuun yeroo ammaan tana Jawaar Mohaammed mootummaa biltsiginnaa akkam tokko akka inni shororkeessee agarsiisu jechuudha. Jawaar Mohaammeeditiin walitti qabatee wanni nu dhagayaa jirru ka jiru kitaabi isaa akka Itoophiyaa hin seenne akka hin gurguramne namni kitaabi isaa karaa kamiin iyyuu galchuuf carraaqe kitaabi irratti argame jennaan adabamuu deema jedhamee dubbatamee jira. Yeroo kitaabii Jawaar Mohaammed Naayiroobii keessattii fi biyya Jarmaniitti eebbifame kanatti mootummaan biltsiginnaa waan gosa kanaa godhee jira. Abiy Ahmed muddamsuu irra kan kahe Abiy Ahmed goolamee shororkaahee jira biltsiginnaan kan jenne jechuun namni hedduun yeroo san sobitti fakkaataa ture. Shororkaahuu sodaachuu irra kan kahe gaafiif deebii Jawaar Mohaammed televezyiinii Ahaduu wajjin godhe akka ugguramullee murtii dabarsee jira. Duula raayyaa dijitaalillee Jawaar Mohaammed irrattu bansiisee jira. Jawaar Mohaammed irra immoo bifa milkaawaa taheen uummanni guddaan bakka argamettu kitaaba isaa magaalaa seena qabeetti Jarman Nuurenberg keessattuu eebbisee jira. Eebbii kunini kan akka malee namni hedduun irrattuu argame torbaan tokko gadi keessattuu sagantaa bifa ajaa'ibaa milkaa'inii galmi eebba kitaaba kunin galma fuudhaaf heerumaa fi yookaan gaa'ilaaf cidhaaf qophaa'ee akka fakkaatuttu kan qophaa'ee akka ta'ettu dubbatamaa jira. Eebba kitaaba kana irrattu lakkoofsi nama argame akka malee guddaa akka tahee fi namni bakka walii taahu akka dhaabettu dubbatama. Bakka walii taahu namni dhabuun namni wadhakkaa oli tahu galma odoon seenne ala taa'ee Jawaar Mohaammed waan inni dubbatu eegaa dhagayaa nama gaafachaa kitaaba sanammoo seenanii bitachuu fi mallattoo isaa argachuu fi
wanni akkasii akka turretti dubbatama. Lakkoofsi nama akka malee guddaa waan ta'eefi eegumsi addaa poolisii magaalaatiin naannoo sanittuu akka godhamettu akeekamaa jira. Maddeen keenya achirraa odeeffannoo kan nu biraan gayan akka jedhanitti miirii hardha magaalaa Nuurenberg Jarman keessatti mul'ate kan yeroo pirootestii Oromoo hiriira suniin wal fakkaataa jechuu addeessanii. Kunin ummati hawaasi biyya Jarman jiru hagam tokko kanaan durattu hagardhaan tana hafuura baafachuu fi sagalee ummata isaatiif sagalee hoggana isaa dhagahuu fi fedhii akka inni qabu ummati gara ittiin furatu ittiin haasa'u wallaale malee bookokee dubbii wajjin wanni Jawaar Mohammadii maqaa kitaabatiin dhufee haasa'u dubbatu hagam tokko akka nama onnachiise namni miira ummata ofiitiif sagalee tahuu qabsaa'uu fi fedhii akka inni qabu garsiisa jechuudhani maddeen Jarmen irraa odeeffannoo kan nu biraan gayanii dubbatanii jiranii. Eebbi kitaaba kunin magaalaa Nuurenberg qofa miti magaalota akka Minikiitii fi magaalota Jarmenii biraatiif akkasumas magaalota Awurooppaa hedduu keessatti torbaan kanaa fi torbaan dhufu akka geggeeffamu dubbatamee jira. Achirraa ammoo as America Minnesotatti waggaa haarawaa ammajjii yookaan ammoo jaanuwaarii 12 bara 2025 eebbi kitaaba kunin as Minnesota keessattuu geggeeffama. Achiin booda magaalota adda addaa ka Ameerikaatii fi Kanaadaa keessattuu eebbi kitaaba kana akka geggeeffamu dubbatamaa jira. Jawaar Mohammadii haasawaa ajaa'iba haasawaa akka malee nama onnachiisee biyya Jarmen keessattuu har'a kennee jira. Haasawaa kenne kanaan Jawaar Mohammadii ummatii yaamicha yeroo gabaabaa kan dhagahee dhufuu isaaniitiin galateeffate warra sagantaa kan qopheessallee guddoo galateeffatee jira. Kanaan walittuu qabatee haala siyaasaa Itoophiyaallee irra haasawee jira. Jawaar Mohammad eebba kitaaba isaa hin gaabbu ka jedhu ka afaan Amaariffaatiin Alitsaatsatim jedhee barreeffame gubbaatti viidiyoo Jawaar Mohammadii ka hagammaan tanan dubbadhu kanattu namni miiliyoonii tokko ol daawwate kana anu isin garsiisuu deema dhagahuu deemtanii. Kan irratti Jawaar Mohammad yeroo ammaan tana Itoophiyaan haala hama keessa jirti warri mootummaa kan hoogganaa jiru biyya hoogganuu hin dandeenye warri raasaa jiru bosonaa jiru warri jechuun bifa adda addaatiin mootummaa kanaan qabsaa'u caala sodaan guddaan Itoophiyaa sodaan biyya diiguu dandayu warra biyya ammaan tana bulchuu irra dhufaa jira. Mootummaan Abiy Ahmedii faatiin warra kana shifta mootummaa sodaa guddaa biyya kana jechuudhani Jawaar Mohammadii dubbatee jira. Shiftaan mootummaa kunin yoo hin dhaabne taanaan biyya san diigdii biyyittii sun yoo diigamtee okkotee kuftee caccabte taati Oromoollee fi wanni hafaa hin jirtu jechuun dubbatee jira. Warra bilisummaa Oromootii jaalmarroo faan akeekirratti wal dhabne malee kaayoo qabsoo adeemsirratti wal dhabne malee wal hin dhabnu gaafa jijjiiramee dhufee warra keenya kanaan mari'annee raasaa yookaan bosona galfanne jechuulleen dhagahamee jira. Warri Amaaraalleen kan bosonaa seenilleen siyaasaan Itoophiyaa balbalii cufamee waan siyaasaan Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa cufamteef dirqamanii bosonaa seene jechuun warra dhagahamee jira. Mootummaan ammaan tan jiru kunin biyya bulchuu hin beekne biyya bulchuu hin dandeenye mootummaa yaraa mootummaan kun seenaa mootummaa Itoophiyaa keessatti mootummaan gosisaa ta'ee hin jiru wanni isaan Oromoo irra dhaqqabsaa jiranilleen mootummaan kunin badii hamaa dhaqqabsaa jira. Sirni Hayila Sillaasee, sirni Minilik, sirni Dargii, sirni Ihaadigii miidhaa warri kunin Oromoo irratti dhaqqabsu hin dhaqqabsine jechuun dubbatee jira. Miidhaallee Oromoo irratti dhaqqabsanii uummata biraa irratti dhaqqabsanii miidhaa gosa lamattu dhaqqabuu deema. Tokko kan Oromoo irratti dhaqqabsan Oromoon akka ammaan tana miidhamee hin beeku. Lammaffaa maqaa Oromootiin uummata biraa miidhaa jiranii ummati Oromoo akka hardhaan tana namni haaloo yookaan gadoo itti qabatee hin jiru kun akka malee hama tahuu deema jechuun warri dandeettii hin qabne yaraan kunin Oromoollee miidhanii maqaa Oromootiin saba bira miidhanii balaa Oromoo fi hafuu danda'u yookaan dhaqqabuu danda'u keessa ummata Oromoo galchaa jiran jechuun Jawaar Mohammadii dubbatee jira. Warri kana dura dhaabbannee garsiisuu qabne jedhee dubbatee jira. Kaayoon Jawaar Mohammad ammaan tana mootummaa garagalchuu miti. Mootummaa garagalchuu taanaan garagalchinee garsiifne warra aangootti finne jirra sunillee hin dadhabnu ammoo kaayoon teenin marii barbaanna waan jedhu Jawaar Mohammadii dubbatee jira. Warri kunin shifta mootummaa kaasaanii ittiin jedhu kunin biyya bulchuu hin dandeenye Oromoo saba hundaanuu walitti buusaa Oromoo jibbisiisaa Oromoo jechuun akka namni hundinuu haaloo itti qabatu yookaan garaatti
gadootti qabatu godhaa jiran jechuun dubbatee jira. Oromoo, Amaaraa waliin naqanii, Tigree waliin naqanii, hunda walitti naqanii gadii waan biraa Somaaliillee walitti naqanii jiranii. Somaalee kanaan dura gaafa rakkoo Somaaliyaa kanaan dura gaafa rakkoo ummati Oromoo itti baqatellee Oromoon walitti buusanii jiran jedhe Jawaar Mohammad. Mootummaan kun karaa dippiloomaasiitiin, karaa dinagdeetiin, karaa seekuriitiitiin, karaa waan hundaatiin kufee jira. Itoophiyaan mootummaa yara gosa kana godhattee hin beektu. Warra mootummaa tahee biyya bulchuu hin dandeenyetti maqaa Oromoo balleessaa jira. Oromoo qabsoo qeerroon aarsaa kaffaltee maqaa itti goonee aangoo irraa isaan fiddee Oromoo kabaja argatisan har'a Oromoo xiqqeessisiisaa, Oromoollee miidhaa, sabni biraalleen akka Oromoo haalootti qabatu godha. Oromoo miidhaa biraatii fi qopheessaa jiran jechuun Jawaar Mohammad eebba kitaaba kana irrattuu dubbatee jira. Jawaar haasaan isaa kan miiran, onneen, morkaan, dallansuun guutamee fakkaata. Eebba kitaaba kanaa irrattillee haati warraa Jawaar Mohammad Dr. Ililli Jamaalis waliin argamtee jirti. Namoonni garii geeftii dureenis bakka qabattee jirti jechaa oolanii achittuu sagantaa eebba kitaaba kan gubbaatti waliin argamanii Jawaar Mohammad haasaa godhee kitaaba maxxansiisee san eebbisiisee badhaasa adda addaatii fi beekamtii adda addaallee gareelee gosa irraa akka argatee jirutu jira. Haasaa Jawaar Mohammad kan keessa dhagahuu deemna. Oduu tokko lama irra deebi'ee isinitti himuu fi kitaabii Jawaar Mohammadii kan sila Naayiroobiitti torbaan darbee eebbifamuu fi ture kan mootummaan Abiy Ahmedii akka hin eebbifamne dhiibba mootummaa keenya irratti godhee haqsiise suni har'a biyya Jarman magaalaa Nuurambarg keessattuu eebbifamee jira. Eebba kitaaba kanaa gubbaattu namoonni hedduun argamanii Jawaar Mohammadis haasaa miiraan guutamee fi keeka qabsoo lafa kaa'uu danda'u dubbatee akka jirutti addeeffamee jira. Kitaabii Jawaar Mohammad karaa kamiinuu akka Itoophiyaa hin seenne yoo seenellee akka namni qabates ittiin galee adabamuu danda'u mootummaan Itoophiyaa karaa keessaatiin kallattii lafa kaa'uun isaa dubbatamee jira. Haa ta'uti malee kitaabii kunin bifa adda addaatiin Itoophiyaa keessa akka seenee jiru odeeffannoon qabatamaan agarsiisee jira. Mootummaan Abiy Ahmedii ka mirga dubbii hin sodaannu abbaan fedhe waan fedha dubbatuti akka namoonni dubbatan mirga kennine yookaan hayyamne jedhu gaafiif deebii Jawaar Mohammadii televezyiinii Ahaduu wajjin godhe akka hin dabarre ugguree jira. Kun mootummaa mirgoota ilmaan namaatiif dhaabbadha jedhuu fi kufaatii guddaa akka tahettu dubbatamaa jira. Gara biraatiin ammoo Jawaar Mohammadiitiin walitti qabatee duula badii kan inni mootummaa irratti bane jedhame dura dhaabbachuudhaaf jecha raayyaa waraana dijitaalii 5,000 mootummaan Itoophiyaa karaa insaatiin mindeessuun dhagahamee jira. Warri kunin duula qindaa'oo fi duula keessa deebii hin qabne hamaa yookaan ammoo jabaa cimaa Jawaar Mohammadii irratti banuu akka deemanii maddeen kennaa odeessanii jiranii. Oduu garaa biraatiin oduu haasawaa Jawaar Mohammad Jarmanitti godhettu hin dabarre oduu guddoo qabnaa har'a jechuun sagantaalee Jawaar Mohammad birallee haasawuu deemna. Oduu biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa waliigalteen balbala galaana diimaa irratti argachuu fi Somaaliyaa wajjin mallatteesse rakkoo guddaa keessa akka seenuu dandeetu dubbatamaa jira. Mootummaan Somaaliyaa ibsoota garaa bifa adda addaatiin kennaa jira. Kun dhiibbaa Misrii fi dhiibbaa Eertiraa irra dhufe ta'uun wal qabataa jedhamee dubbatamaa jira. Balbal galaana bakki Itoophiyaa fi kennuu itti danda'u ka jedhamu Somaalilaandii fi Puuntlaandilleen to'annoo mootummaa Somaaliyaati ala waan taateef mootummaan Itoophiyaa achittuu argachuu danda'uun isaa hin beekamu jedhamee dubbatamee jira. Gara biraatiin ammoo Somaalilaandiin mootummaan Itoophiyaa nu gane jechuun dubbattee jirti. Somaalilaandii kanaan duratti mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Ankara magaalaa guddoo Turkiittuu Somaaliyaa wajjin godhe nu hin beeksifne nulleen akkuma qaama kamiitiyyuu miidiyaa irra dhageenye jechuun isaanii dhagahamee jira. Keessattuu mootummaan Somaalilaandii hoggansiisa haaraa'uun ammaan tan dhufe ka Abdullaahi Irroo haala waliigaltee kanaan wal qabatee gaafii qabaa ture. Adeemsi mootummaan Itoophiyaa shakkiin inni qabu kana ka cimse ta'uutu danda'amaa jedhamee dubbatamaa jira.
Kanaafuu karaa balbala galaanaa Itoophiyaan ittiin argattu wal qabatee wanni hagammaan tana jiru ifaa miti. Warri Somaalee Itoophiyaan balbala galaanaa ka daldala argattii yoo jedhan warri mootummaa Itoophiyaa balbala galaanaa qofa odoo hin taane humni waraanaa bakka dhaabbattullee barbaaddi jechaa jiranii. Kun ammoo Somaaliin duuni argamne malee hin tahuu jettee jirti. Gara biraatiin ammoo mootummaan Eertiraa Isayyaas Afawarqii pirezidaantiin biyyisaa dubbatee jira. Yoo Itoophiyaan balbala galaanaa Somaaliyaa keessattuu ka argattu taate yookaan galaan diimaa irrattuu ka argattu taate Eertiraan tarkaanfii fudhachuu fi dirqamti jechuun isa dhagahamee jira. Tarkaanfii kana Itoophiyaa fi Somaaliyaallee irratti fudhachuu akka dandeettutti dubbatama. Eertiraan humni kamiin tarkaanfii fudhachuu dandeetti. Ammoo yoo Itoophiyaan yartuu taate dadhabdu taate qaamii yaraan dadhabaalleen si tuffata sittu dhaadata. Abiy Ahmed haalinni amantan keessa jiru biyyitti bulchaa jiru Jabuutilleen Eertiraalleen biyyitti cuftuutti dhaadatti. Eertiraan Itoophiyaan faana galaana diimaa irratti argattee jennaan balaattuu dhalataa jettee jirti. Akka Somaalii gaardiyaan maddi oduu jedhame addeessettu Eertiraan waliigalteen Ankaraa ka Itoophiyaa fi Soomaaliyaan mallatteessitee akka malee dallansiisee jedhamee jira. Kalee pirezidaantiin Soomaaliyaa gara Asmaraa magaalaa Eertiraa guddootti ol bahee Isayyaas Afawarqii wal arge. Sababni marii suniyyuu dallansuu Isayyaas Afawarqii irraa akka tahuu danda'u keessattuu waliigaltee kanaan wal qabatee odeeffannoon gahaan nu hin kennamne maaltu deemaa jira jedhee akka gaafatee fi waliigaltee biyyoonni sadii Eertiraa, Misrii fi Soomaaliyaan Asmaraa gubbaatti waliigaltee gamtaa uuman san maal akka godhanillee akka gaafatetti dubbatamaa jira. Misriinis kalee ibsa baastanii ministeera haajaa alaa isii Badrii Abdulaaxii akka jedhettu Itoophiyaan galaana diimaa irrattu akka balbala argattu yookaan ammoo teessoo argattu hin barbaadu yookaan Misriin hin barbaaddu jedha jira. Itoophiyaa maqaalee dhahuu baate biyyiti galaana diimaa hin daangessin galaana diimaa irratti humna ta'uu hin qabdu yookaan balbala argachuu hin qabdu jechuudhaani Badir Abdulaaxii dubbatee jira. Badir Abdulaaxii waan dubbate kana Itoophiyaaf akka tahee miidiyaaleen Arabaa wal harka fuudhanii akka gabaasaa jiranii odeeffannoon gara Misrii irra dhuftu ni addesiti. Misriinis hoggansa ishii haarawaa dhiifama olaanoo gara Soomaaliyaatti akka erguu deemtu dubbattee jirti. Misriin waraana isii gamtaa Afrikaa keessatti nagaa buusuu fi Soomaaliyaatti akka bobbaastullee addestee jirti. Kun ammoo Itoophiyaan hin jaalanne. Itoophiyaan jaalatte jibbite Misriin waraana ishii achittuu bobba'a. Wanni jedhamu qaamota adda addaa kan mootummaa Somaaliitii fi mootummaa Misriitiin odeeffamaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kun inni odeeffannoo dhimma galaana diimaatiin wal qabate mootummaan Itoophiyaa bara darbetti bara 2024tti galata waaqaa malee maal jedha Itoophiyaan balbala galaana argatti jedhee Abiy Ahmed karaa miidiyaa hawaasaatiin ka barreessanii balbala galaana waliigaltee yookaan ammoo memorandum of understanding Somalilandii wajjin mallatteessanii akka argachuu danda'u yookaan argate addeessa ture. Waliigalteen sun akka pirezidaantiin Somalilandii Musee Bihii yeroo sanitti jedhamu nullee waan barbaannu qabna beekamtii bilisummaa kennaaf yookaan birmadummaa keenyaaf nu kennuudhaan Somalilandii akka biyyattu beekti Itoophiyaa waan jedhutu dubbate. Wanni sun Somaalii biratti dallansuu guddaa uume amma wanni sun akka hin taanettu taatee jirti. Musee Bihiilleen filannoon sagalee akka malee guddaatiin paartiin isaa kulmiyyeen paartii waxxaniin yookaan ammoo waddaniin jedhamuun aangoo irraa akka dhidhiimetti dubbatamaa jira. Paartiin waddaniin afaan Somaaliitiin jedhame yookaan afaan Arabaatiin ammoo waxxaniin biyya jechuudha. Paartiin naashinaalisti paartiin Somaalilaandii sun karaa aangootti dhufee hariiroon isaan Itoophiyaa wajjin qabanii hagammaan tana gaarii akka hin taanetti dubbatamaa jira. Oduu Reuters sa'aatii muraasan dura gabaasettu Israa'el haleellaa guddaa biyya Yemen magaalaa Sana'aa irratti akka geggeessitetti dubbatamaa jira. Haleellaa geggeessite kanaanii hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa lammii Itoophiyaa kan tahe obbo Tewoodiroos Adhaanoom xiqquma du'a jala miliqan jechuudhaan maddi oduu kun gabaasa jira. Yeroo bombiin Israa'el akka roobaa Yemen bakka adda addaa gubbaatti kufaa turte namni kun Itoophiyaa Yemen daawwachuuf akka inni achi jiru odeeffannoo miidiyaa adda addaa illee gabaasaa turani. Haa taatu malee Israa'el seera addunyaa cabsuun kan beekamte sa'aatuma hoogganaanii
addunyaa guddaan kun achitti argame, hoogganaan fayyaa addunyaa guddaan kun achitti argame, bombii roobsiftee Israa'el karaa biraatiin waraana gaazattuu geggeessaa jirtuun gaazexeessota 5 ka Pireesa jedhu makiinaa irra rafaa turanii xayyaaraan haleeluun 5 isaaniiyyuu ijjeestee jirti. Lakkoofsa uummata hedduullee hospitaalotaa fi kaampii baqattoota keessatti mootummaan Israa'el ajjeesuu maddeen oduu addunyaa adda addaa gabaasaa jiranii. Kunin odeeffannoo addunyaa irraa dhufaa jirtu. Gara biraatiin ammoo hoogganaan waraanaa Itoophiyaa ka warri faannoo boojii dhalataan Tigraay faannoo harkaa miliquun isa dhagame jira. Faannoo harkaa miliqee arti buuteen isaa haga ammaan tana hin beekamne. Hoggansi faannoo miliquu isaa waliin kan shakkame 10 to'annoo jala oole jechuudhani warri faannoo ibsa baasanii jirani. Mootummaan Abiy Ahmedii gadaan isaa dhumatteef jirti. Faannoo sochiin isaa sadarkaa addunyaallettuu beekamtee jirti. Amman duuba qabsoo Amaaraa wanni duubattuu deebisuu hin jiru. Mootummaan Abiy Ahmedii kufaatiin isaa waan yeroo eeggataati malee waan hin oolle jechuudhani hoogganaa faannoo Goojjamee kan ofiin jedhu kan ofiin jedhu Zammanee Kaasee addeessa jira. Zammanee Kaasee kanaan dura marii mootummaa Itoophiyaa wajjin hin jiru yoo aangoo nuu kennuufi taate malee 4 kiiloo seenaa nuun jennaan mootummaa wajjin mari'achuu fi yookaan aangoo fudhachuu fi qophii jechuun isaa dhagahamee jira. Gara biraatti ammoo mootummaan naannoo Amaaraa faannoo barbadeessaa jira. Bakka hedduu keessattuu nagaa buusaa jira. Keessattuu godina Gondariitii fi godina Gondarii Kibbaatii fi Goojjamii dhihaatii fi godina Waagamraa dhiifama godina Awwii keessatti hooggantoota waraanii faannoo hedduun harka kennachaa jira jedhamee dubbatamee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Aljaziiraan ammaan tan akka gabaasaa jiruttu har'a jechuun hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa eerpoortii sanaa wayita daawwatanitti haleellaa xayyaarii Israa'elii godhanii xiqquma tokkoo fi akka hafe bombiin mootummaan Israa'el xayyaarii darbatee meetirii xiqqoo tokkoon hoogganaa kana irra akka bu'an dubbatame waraanee Israa'el Filisxeemii keessatti har'a nama 38 Gaazaa keessattuu nama 137 walumaa galattuu madeessu dubbatamee jira. Israa'elii fi Hamaas gara waliigaltee dhufaa jiranii abdiin jettu jirullee mootummaan Israa'elii haleellaa jalqabee hammeessuun isa dhagahamee jira. Haga ammaan tana waraana galtee wal qabatee uummatii nagayaa 45,399 yoo ijjeefaman uummanni 1,107,940 ammoo madaa'uun dubbatamee jira. Israa'el irraa namni 1,139 qofattu haga ammaan tana haleellaa Hamaasiitiin akka ijjeefame dubbatamee jira. Namni 200 ka Israa'el ka butame achi buutan isaa hin beekamu. Magaalii Gaazaa dhibbantaa keessaa harki 90 daaraa tahee jira. Gaazaa magaalaa kana qulqulleessuu fi qofa yoo akkamii xiqqaate waggaa 150 fudhata jechuudhani dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan dhimma Gaazaa yookaan ammoo Falasxiinii hordofuu addeessa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kun inni odeeffannoo keenya gurguddoo ka isin biraan gahuu deemnu Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa tahee muudamuu fi guyyoota muraasattuu hafa yookaan ammoo guyyaa 25 hafa. Pirezidaantiin kun sagantaa muudamaa isaanii irrattu maallaqii haga ammaan tana kaampaanoonni gurguddaan Ameerikaa kennanii ka kanaan dura kennameeni wal biratti qabame ilaalee waan takka tahee hin beekamne jechuutti dubbatamaa jira. Eebba pirezidaantii kanaatii fi warri gurguddaan kanaan dura kaampaanoonni isa balaaleffachaa turanii keessattuu bara 2020 aangoo karaa nagaatiin dabarsuu didee Doonaald Tiraamp jedhanii adabbii irratti godhan cuftinuyyuu ammaan tana maallaqa Doonaald Tiraamp fi arjoomuu fi dursa yookaan ammoo tarree akka qabatanitti dubbatamaa jira. Doonaald Tiraamp eebbii isaa ka Jaanuwaarii 20 bara 2025 geggeeffamu kunini ka akka malee guddaa akka tahu seenaa keessattuu kanaan dura takka argamnee hin beekne godha jechuun isaa dhagahamee jira. Har'a kalee fi har'iti guyyaa bataskaanii kiristaanota biyyoota dhihaa kirismaasiitti kabajanii mootummaan Raashiyaa waraanan dirooniin haleellaa akka malee cimaa biyya Yuukireen irrattu akka geggeessettu dubbatama. Kun miidhaa guddaa akka dhaqqabse pirezidaantiin Ameerikaa
Joo Baayidanii fi pirezidaantiin Yuukireen Zelenskiin dhimma kanarratti dubbatanii jirti. Raashiyaan haleellaa Yuukireen irratti geessite cimsuutti dubbatama. Lafa Yuukireenii gara bahaatiin jirtullee hedduu qabattee akka jirtutti dubbatama. Kalee ammoo xayyaarii biyya Azerbaijan tokkini magaalaa Azerbaijan guddoo Bakuu irraa kahee odoo gara magaalaa Grozny Chechniyaa biyya Raashiyaa dhaqaa jiru Kazakistaan keessatti akka inni kufettu dhagama jira. Xayyaarri kun sarara rakkoo teeknikaa keessu qunnamirra samii irraa kufuudhaan bakka lamattuu akka cabetu dubbatama. Yeroo kanattuu namni 38 ka xayyaaraa kan keessa jiru bakkuma sunittuu akka du'etti dubbatama. Warri kaan ijoollee lama dabalatee namni 29 akka jechuun lubbuun bayanii yookaan ammoo dandamatan dubbachaa jiran. Xayyaarri kun xayyaara Raashiyaan hojjattee jedhama. Gara magaalaa gudditti Grozny yookaan magaalaa gudditti Chechniyaa biyya Raashiyaattu himala akka turetti dubbatamee jira. Mootummaan Kazakistaan, Raashiyaatii fi Azerbaijan hunduu isaanii balaa xayyaara kanaan gadda qabanii ibsanii qormaatii hatattamaa akka inni jalqabu goona jechuun isaanii dhagahamee jira. Odeeffannoon keenya akka isin biraan gayaa jirru kana fakkaata. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo amma gara Nuurenberg irraa odeeffannoo duratti isin duraan gahee eebbi kitaaba Jawaar Mohammadii bifa milkaawaa oowwaa taheen argamee jira. Namni galma sanii guutee alaa akka ture kitaaba bitachuu fi mallattoo Jawaar Mohammad arguu fi argachuu fi Jawaar Mohammad wajjin suuraa ka'uuf wajjin haasa'uu fi akka alaa guutettu dubbatamaa jira. Hunda dammaqeensa cima dayaasporaan yeroo kamii caala akka dammaqe wanni Oromoo akka isa yaaddessu garsiisaa jedhamee dubbatamaa jira. Eebba kitaaba kanatti walqabatee Jawaar Mohammad haasawa inni godhe karaa feesbuukii isaatii fi akkasumas yuutuubii OMN'tiin kallattiin darbaa jira. Mee waan inni jejjedhe garii irra dhageeffannee achiin dubattu gara xiinxalaa kennattu dabarraa nu waliin tura. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Hunda dura Rabbi nagaa waliin deebise galanni haa ga'u. Yaadannoo hedduu walirraa qabna. Ati waggaa yeroo jalqabaaf as kan inni dhufe 2014 na fakkaata. Gaafas hedduun keessanii ni dhagama. Gaafas dura dhufu hedduun keessan yeroo isaan qurxummii irraaftanii as geessanii dargaggeeyyii turtanii akkana walli dhiphattanii dhiisi dachi bal'attuu rabshaa ajaa'ibaa walaa turtan. Aaraa garuu gurguddatanii mana jaarrattanii naamusa ajaa'ibaatiin wal obsitanii sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessanii hedduu na boonsisan warri Jarman. Yeroo hedduu akkuma hin jirutti rakkoon biyya keenyaa ubaaftee biyya namaa gaafa dhufnu ambaasadara biyya keenyaati, ambaasadara uummata keenyaati. Wanni guddaan uummanni keenyas ta'e uummanni biyya kanaas irraa eegu biyya dhuftan kana keessatti barnootaan, hojiidhaan, bultiidhaan, hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biyyi isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabbuu heddii jechuun biyyi tunis. Uummanni keessanis kabaadiyyatti hafe gaafa isin wayyooyitanii isaallee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaatee mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guutummaa hiikkatanii biyya kanatti isaan isin erguu keessaniif hin gaafan jechuun ni gaaftamire. Hin gaaffuun hiikkaan isaa waan biraati miti. Waan dalainetti hin gaaffi. Maal dalaine? Cunqursaa ni qoranne dhugaa qabnu ni baafanne tarsiimoo lafa kaayanne tarsiimoo sana hojiitti hiine warra waan qixxaantii qabu akkuma duwwaa hangoorra gadi buufne akkasuma goonanii keessa kitaaba kana hedduu isiniin himu isin dubbisaa gara fuuldura waliin mari'anna. Kitaabni kun seenaa ani isin wajjin dalage waan biraan qabu. Waan dalaine keessatti Jarman keessatti waan dalaine, Minisootatti waan dalaine, Oromiyaatti waan dalaine, biyya keessaa fi biyya baqatti waan dalaine tokkummaa dhugaa waan qabnuuf dhugaa waan qabsoofne hin gaaffilu jechuudha. Kun
utuman nu cabsan jenne ala way wacam tenne sabab guddaa irraa dhalanne ummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fala kan taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama finne jechuudha. Har'a hoo ugoota jaan darbe kana keessatti waa'ee keessa dabarre gariin kaawwee galman geenye gariin kan eegariin nutti dhufe amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanu kajaa'u xiqqoon tuquun barbaada. An dubbachuu eegalaan baanatanii jiran rirrifatanii jiran akkam jechuun jiran. Waggaa lamaan dabre kana waggaa lamaan dabre eegalee dhaabee booda itti hasaasaatiin ture. Amma immoo itti iyyuu eegale. Itti iyyinee itti lallabnee dhaga'uu baannaan iyyuu sun illee dhufaa jechuudha. Kana beekuu qaba namni. Mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran. Lakki. Kun mootummaa kuffisuu agarree jirra barbaachinaa miluuti. We have done it. Kuffisuu barbaadan har'a gaafa muuxannoo qabu dhiisi. Gaafa tiyooriin qofa qorannee iyyuu lafaan geenye agarsiifnee jirra. Nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhuun ni deemaa jirru. Mootummaan ofiiyyuu dhufaa jirti dhiibbaa keenya barbaaddu. Wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dhahee jirtu akka nurratti hin qubneen lalla'u jirra. Akka nurratti hin qubne. Mootummaa maqaa Oromoo baay'attee maqaa Oromoo nyaatti. Mootummaa maqaa Oromoo baay'attee Oromoo salphifte qaaleessite kana nurratti akka hin qubneen lallabaa jirra malee ofiiyyuu kutuu jirti waan kuffisuu ajaarraa hin qabnu jechuudha. Ammoo we are asking for conversation. Waggaa lamaaf walakkaa ergan dhaabee itti hasaasnee sossobnee biyya nagee buusa. Diinagdeen kufe maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jennee kadhannee dadhabne. Kadhannee dadhabne jechuudha. Amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha. Yoo dhaga'an ifis biyyas baraa'uu danda'a. Garuu immoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii gurgoon toomse kanaan itti dhumne jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessuu hin ayyannu. Biyya keenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqatan waan biyya sanii taane bineensu hin taane har'a bineensu keessaa beekuun salphisuu hin ayyannu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra lallaba keenya dhaggeeffadha. Raftanii fireera qabdanii raftanii fireera qabdanii quufsanii quufa keessa dabartanii boqoysanii nurratti dhootanii urii nuti dhabu hin ayyannu. Quufa sana biraan dunnaa Oromoo dhagaya. Ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zamana Minilik argeen beeku, zamana Haile Sillaasee argeen beeku, zamana Mallasaatii zamana Darbuus argeen beeku. Rakkoo kana hunda obseet bor naasirraa'een kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe, kaleessa booma akka isaan godhe, har'aa bor wayyaamsoo jedhu itti hammaataa deema. Kana caalaa hin obsinu jechuudha. Sirraanii sirraa'uu baannaan immoo bakka bunnaa jechuudha dhugaatii qabu. ወራ አማን እንደይነን አማርኛ ዳንጋባሱ በጁ በርባል ቋንቋ ለማስሩ ልጆች እዚሁ ላላችሁ እየተናገርኩ ያለው ምንድነው? አልሰሰትም አይቆጨኝም የሚለው የኛን ታሪክ አብረን የሰራነውን ታሪክ የነበረውን ጨቋኝና አፋኝ ስራን ለመለወጥ በሀገር ቤት ከቄሮ ጋር በውጭ ሀገር ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር የሰራነውን ታሪክ የነበረውን በደል እያየን ከማልቀስ ባለፈ አጥንተን ተመራምረን ተዘጋጅተን እቅድ አውጥተን በአነስተኛ መስዋዕትነት
ታንክና ባንክ ይዘው ሲጎርሩ የነበሩትን ቦታ ያዙ። ናው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት መገልበጥ ፈልገው ነው፣ መንግስት ለመጣል ፈልገው ነው ብለው እየተንቦቆቦቁ ነው። አላማችን መንግስት መገልበጥ አይደለም። እኛ መንግስት ገልብጠን አሳይተን ሰልችቶናል። ኦኬ አላማችን ባለፉት 2 ዓመት ተኩል ስንወተውታቸው፣ በጆሮቸው ስንመክራቸው፣ ስለምናቸው፣ ስንማጸናቸው ፍራቻ ስለመሰላቸው ጆሮአቸውን ደፍነው ሀገርን ይዘው እየሄዱ ነው። እኛ እየወደቀ ያለ መንግስት ሀገርና ህዝብን ይዞ እንዳወድቅ ከወደቀ በራሱ ጊዜ ይዘት ሀገርን አፍርሶ በህዝባችን ስም እየነገደ የህዝባችን ስም ይዞ መቃብር እንዲገባ ላለመፍቀድ ነው እየተንቀሳቀስን ያለው ማለት ነው። ይህ ስለሆነ ለሀገራችን ህዝቦች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልበስበስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያለን ያለነው we need to wake up። ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመለሱበት ከፍተኛ አደጋ ከመግባታቸው በፊት ድምጻችንን ከፍ አድርገን እየለመንናቸው እየተማጸንን ያለን ከፈጠራችኋት ብልጽግና የምትባል ደሴት የኢትዮጵያን ህዝብና የኢትዮጵያን ሀገር የማይመስል ደሴት ውጡና የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮ ተመልከቱ። ህዝቡ ወጥቶ አርሶ መግባት አልቻለም። ልጁን ትምህርት ላይ መላክ አልቻለም። ቤቱ ህፃናቱን መመገብ አልቻለም። ይህ ሁኔታ የሀገርን ቀጣይነት ለከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ስለሆነ ሁሉም ተረባርቦ ወደ መመለስ ያስፈልጋል። ለዚህ ትልቁ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አምራን ላይ ያሉት ሰዎች ግን ከቀን ወደ ቀን እየባሰባቸው ጥጋባቸው በአፍንጫቸው ሊወጣ ጫፍ ላይ የደረሰ ስለሆነ ያ ጥጋባቸው ወደ ማንመለስበት ኪሳራ ሀገራችንን ከማስገባቱ በፊት ተረባርበን ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን አለብን የሚል መልእክት ነው ያለው። በስፋት የምንወያይበት ጉዳይ ይሆናል። ወደ ጀርመን ሀገር ራስ ወንዳስ ገኘን ያበቱ ዋሲ ወልገኝ አላና ቆፈጥሬ ኦሮሞን ተቆጣጣ ከምሳው ነንዴ ኦሮሞ ወለንደጌ ሆገን ኦሮሞ ማን እንደው አላናላ we were facing collapse of self-esteem, collective self-esteem. Maal jaan bara sambeeyne Oromo miliyoona 50 ta'e wata qooduu hin danda'u. Murni xiqqaa tokko deeman Oromo waggaa 50 qabsaa'e homaan fin sanni jirre yoo wanni biraa dhabamte har'a Oromo miliyoona 50 homaan buusu wanni ta'uu danda'u jira har'a namni akkas jedhu hin jiru. We change history bara har'a immoo fakkiitoon aangoo qabatte ummata keenya madaali beekumsa hin qabne naamusa hin qabne maqaa keenyaan aangoo qabatte maqaa keenya nyaataa jirti jechuudha. Maal hunda jamaa jiru har'a Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon hayyuu hedduu qaba. Beekaa hedduu qaba. Waan ijoolleen warra hojjetu qonnaan bulaa tokko finnee ammoo irraa finna osoo irra keenya isaanii ol bulchuu danda'a. Kufaatiin isaanii, salphinni isaanii, darrinni isaanii, lattinni isaanii ummata keenya maqaa nyaatee hamilee nu buusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u dansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraan waannan bakka isaanii kan bulchuu danda'u keenya agarsiifna jechuudha. Walii galna. Yaduu keessa baatee hin tuffatamnu nu ummata guddaadha, nu ummata kabaja qabu, nu ummata tokkummaa qabu, nu ummata beekumsa qabu, ummata naamusa qabu, naamusaa guddanne, dalagnee guddanne. Kanaaf
namu bakka jirtan kan gaafachuu qabdan. Wanti obboota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenya raawwatan. Badii, salphina, laafina, hari rabbii ijaa warri kaleessaa bari yoo hatan illee gara itti geessan qaban. Namni akkami salphata haala isaa irraa hiikee hatee Dubaay ittiin galatan. Kanaaf dubbii bubburuusinee mari'achuu deemna jechuudha. Ji'oota lamaan sadeen afaan kana keessatti bubburuusinee waliin mari'anne. Lakki wanni isin jettan kun sirrii miti. Biyya akka gaarii bulchuu jirra. Yoo jedhan gadi haa bayanii isin duratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaan qophii. Wanni ani isin hin Oromoo nan beeka bara. I know my people. Isin keessa akkasuma tosoon hammaaree. Akka ajaa'iba biyya bulchu akkasuma akkuma qorsoo tosoo isin keessa hammaaree nama. Kanaaf qophaa'aa ammaaf dhimma lallabne. Hubadhaa waa malee kaaneen dubbannu. Qoranneet, qo'anneet, bilcheessineet, tarsiima baafneet, uummata keenya tokkoosineet jijjiirama barbaachisaa ni hinna jechuudha. Kanaaf uummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu dhagoositanii warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafannaa yoo carraa argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galmi kun irra laalina gareen asii kun beekta garee ajaa'ibaati gareen Jarmani kun. Abdoon sun yoo deemu suuta yoo hojjetu garuu saffisaadha. Gareen isaa kun immoo waraabu kunis hawallisu kunis isa jamsi no torban tokkoon kan ijoollee kanaaf. Torban tokkotti yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii akka waan sargii anaaf inni ta'etti galma sargii. But I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessa qabnu. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kan yaaddataniif. Tokkummaan Oromoo barra. Oromoon barchirichaaroo hin gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura jirma jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa. Waan biyya keenya sabaaf sabummaa biyya saniitiif ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa ummatoota biyya saniitiif cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya haga lakkoofsa keenya haga gadaa uummata gadaan guddaa gadaan gabbina ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu waan sabaaf sablammii biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegamu abatamaan agarsiisuudhaaf deenya. Deeggarsa nu gootaniif waamina nu isin goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa mee yeroo tokko tiim Jarmanii farqaraadhaa fi baay'een isin jaalladhaa gara fuulduraatti jabaannaa walitti deebinee galma kanarra wayyaa irratti bal'inaan mari'annaa nagaan naa bulaa. Bienvenue à Merci Nathalie. Ega amma kanatti asuudhaan gaafii yookiin yaada lama sadii gaafii sadii qofa namni qabdan as dhuftanii gaafii gaafachuu dandeettu jechuudha. Abdiin namoota gaafii gaafachuu harka carraatti kennu kabajan asii gaafadha. Okay, naannoo kanarraa Umar Obboleencoo
Yoo uummanni taa'e malee gaafii gaafachuun hin danda'amu. Yoo teessan malee hin danda'amu. Yeroo uummanni namoonni dhaabbatan bilisaa sekiuriidhaan duuba san qabatu jiran murteessisa. Onnee uummata Oromoo keessa jira. Onnee uummata Oromoo. Mootummaa siyaa bareeddeessuudhaaf beektaa gaafii tokko gaafachuuf rabbiin samii si fideetti qabsoon afaan wallaallee jaamlee dhaabni siyaasaa bakka dhibba tokko fayyadamu godhe laaptoopa keetii fi televizoonaa fi qe'oo rabbiin jara kana doktora Qiifaan bakka laddee walii isa fidee waan hin manaamin ni uummanaan nyaatisitti gartee guyyaalee gurguruu isaa nyaatu sanyii yaaduu rabbiin biyyataa qabeetiif mee akkamitti amma asoo keetti raayuun fudhateef xiqqoo ammallee waa tuttisiitee waliin wajjin taa'uus dhagayaa isin deebisuu uffannaa godhaatu kashu wanni tokko jira nama lamaatu dhalaa lamaatu dubartii wajjin ilmoo wajjin dhaligan takka ni dhabdee takka dhabdee beektaa ilmoo fuutee jabaate dandeenye mana murtii waliin dhaqanii Ogaa mana murtiidha kan akka jenneenidha. Ogaa mana murtiidha kan ilmoo akka jahaati jettee ilmoo dhabdee waan jettee ilmoo kana isin tuba jala hattee jennaani si jala hattee galchi mana murtii maal jee ilmoo kana fidaa bakka bakka muraa jala mana lamaa kan kennaa jenneenidha. Kan dhugaadhaan ilmoo dhabdee waan jetteen lakki addaan hin murini haaluma jiraattu. Isumaan dhalee siifanii jettee maaliif lacheenoo dhaabuu duwwaa sodaatee beekaa kanaafuu mee baay'ee akkasumas akka biikilee qarreedhaa danda'u hunduu malee yaaduu lolan beeknee uummataaf hunduu waliin rabbiin waa achitti hawaasanii waa turan taate takkitti irraa baay'ee uummataa wajjin rabbi jaraasaa qaqqachuun rabbi Oromoo takka akka takkatti yaadeessu rabbi walitti isin deemsee maraatti barbii siraa godhu. Harulee sanaaf obboleessuu harulee fakkaatu yeroo namoonni bifee gaafii gaafatan gaafii qofa gaafadhaadha maaliif jawaaba gorsuu hin barbaachisu hin gorsa sagalee gaafii qofa gaafadhaa deemsaa eeggadhaa. Aanaadhaan reefa sana har'a maqaa Itoophiyaallee itti malteessa isaan ammoo wanni as dhuftanii gaafii keessan gaafatan kuni argaa bilisa. Kaya tokko na ture yawan na jangan itu malali warali yengan wosnya tu pada lali anali walnya cuma sonda ini walnya cuma sonda ini rumah tu marai sana walnya cuma nari aninya tu pinjada punya kopi ab so gadi bayani अब जो गली बनी माली सिर्फ आगे बनी मोर मन कोई बदली जाए कनाम दुकान अपना न मैं जान चुराते हूँ न जान चुरा देखना तो पूरा जान चुरा वो ले लूँ खंबरा वाये मिली का नगाम थे वही अक्कल मिली का मतलब क्या मिली का नहीं मिली Bikin ini amalan orang itu wan berbalik dalam mana ilmu amalan ini. Abi amalan ini berikan. Orang itu crazy itu terima. Abi ini ministeri segala itu, parlemen segala itu, malah kebilang video orang bahasa masalah cara parlemen orang segala negara cinan desa jan. Mereka tu dari mana ke ini ada kamu lega itu lingkap baru negara macam jurus juga. Mereka abi ini kalau begini buat itu. Anam abisrau kalau beli kacang makan mana aku makan rutin kamu. Jadi zaman every thing berbagi itu. Ka apa dia mah kamsan jalan ni kali. One kamsan case dalam jadi produser ada case. Yang ni pele agar. Bukan ada. Repa anak repa lagi ini sagal gara jadi lantu ada orang Oromo. Nu sagal gara jadi kiraku.
Gaafa duraa isaan angol dhufanii ta'uu namni kun jennaan ni ta'a jettan ni ta'a jettan hangamu hin ta'u. Waan yaada isaa kan rabbiin doongora malee hawwii keessan tana tasirrii aboonyee mun jennan. Gari gargaar jettanii dhaqee gargaare amal lama jalan barsiifadhee ana qomaa midhamnee jiru. Sammuu leeyda see dhiira hoggamoo wanti isin eegaa turtan maali? Dhiirri gambee qabsoo akka biliisu yeroo akkasitti sirni dadhabee jiru sanitti akka biliisu barbaadan. Garuu meebii waggaa lamaan duraasan meebii muuxannoo hin qabaanne ta'a. Tarii nuti itti gargaare mee amma lolallee seenanii jeemusallee seenanii qalbii horachuu oolanii itti lallabuu itti hasaasuu wayyaa. Iba itu untuk mulai jadi amal lama bolakka malifane mulai jarabne. Jari buyan itu hamacun alam biyatinya intar bilan. Arabar abis adane shimalis buncanan tu amara pimpinnya oleh pun jadi bar. Dan ingat tinggal. Binti abba mana kaya dia menangi asiaran tu kalau dia orang tinggal mana orang kasihlah umpe itu kasihlah umpe bikin dia tinggal nano namara tuan me jalan be tinggal tuan me jalan be orang jalan be amba semale tu le jadi mesti ekale itu bila ini ande tikus kira malik kerem muni bunda tu kau jalan deh jalan muni bunda tu kau kaya jurate rirmi nyacu jura kaisan orang pun jura cara apa kerja kau ini muka gama kita nampe kursi sudah lupa saya jalan sudah gamma kufai gitu teman-teman wanin jure untuk mulai mereka ujur terus tu betul muka kasih jurusan ni kau lah anggaran tentang gama kalau kita lensu sudah sudah kufisah itu. Esri timo orang bosum mantu kumpul kalkala lagi ni. Nurat jatuh kumpul lagi dalam musim. Muka batte dia tu apa sekarang maka orang sekarang kumse zaman orang maka sarungkan kadang itu bosum orang tinggal. Maka orang mudani kufani maka angkanya lemah takkan dia binati. Maka orang kan abso arsa mekan orang faedah kab orang buang kab dua jam usan arsa ke orang menata miki umat agak gede benda bosi amak ada sujuran nabi orang boleh jarang moga guan isa bellesa isani lamina isani darina isani ani isani jin kalo bengi we are embarrassed on their behalf hanawi Bumana, amma to koya mundir kam. Umne ajay jani per ramur ende chudan, murrele dedan. Amma garundi sundi Allah suwarni. Hana boga maka kenyan dalzawa kandan desan. Mali ini we deserve better. Oromo deserves better. They are unfit. Ethiopia ki Oromo hoga they are unfit. Ready. Gaum sen kamani awat billahi intan gadde majiran aka hiddalu ka namni maro gango kabate mutannon kamu namo gango kabate dongoro jet yero wo ya de kunjari gadde ma de ma awata gada hanga bolla taku be gangam sen sare bude hale ek toni di bujju ha warra ka sorati bilame rakon jolia mangkor jirtu haman jilbak absola kaban jilbak kaisa tu maka dari rumah oromo jauh jilbi sang kaban bukan kayak gitu. One of the most damaging thing namu absola suri khasaga deh di mantane farse kaisa servisani hari amane nama to komera aima maka anda warna bilaga le ogana dari rumah oromo kaisa jalan martifate isani gore mulola suri Amba bersal bisa itu karena gata diraya itu.
ati kana min beeyne ka dadarii fi jaajaa fi daaroo billiqaaf daaroo boornatti madaa'e ka achitti amma rakkataa jiru jedhe gaafa gallee propoozaala dhiyeessinee turre kan fandiin qabsaa'ota miidhamanii maatii isaanii deebisanii ijaaruudhaaf tumsuudhaaf barbaachisu Oromiyaan qabeenya guddaa qabdi. Wanni tokkichi isaanii tokkichi ijoollee bilbilinaa amma hattu nama kuma tokko miidhama kuma tokko gargaaruu danda'a jechuudha. Isaan garuu miidharra miidhoo maaliif qabsoo keessa waan hin turiniif nama qabsoo keessa ture jibba hamaa keessaa qaban gargaaruu qofaa miti. Gaafiin biraa shiftaa lamaan ka jette ka bosona galee bar seera ala jira. Shiftaan biyya rakkisaa jiru hunda caala shiftaa maqaa mangistii qabu. Shiftaa bosona galee waan dheedhaan hiilee caakkatti isa galche san furrees madaddeeffanna san. Ijoollee keenya ka bosona jirtu ijoollee keenya qofa osoo hin ta'in ijoollee Amaaraa ijoollee naannoo adda addaa dhiibamanii bayan. I know these people ni beekaa bara ilaalcha garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Ijoollee amma waboo jaamaniis ijoollee faannoo jaamaniis hedduu isaanii akka amma fintaaleeyyii jaanii waraabatti oofan kanaa miti. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Garuu ijoolleen tuni ka Eertiraa turees ka bosona turees dhufeeti Abiy Ahmed jala siree qabaachaa ture waggaa tokko lamaaf. Samboota dirree siyaasaa dhiphatee namni jiinuu dadhabeet dhufii matee bosona gale. Shiftaa caakkaa jiru san waan caakkatti waan bosonatti isa galchisan furree qeetti deebinaa jechuudha. Siyaasaan biyyattii dirree irratti akka furamtu. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirra gara afaan warra siyaasaatti akka deebitu goone. Shiftaa mootummaarra jiru yoo sirraa'ee sirraa baannan akkuma warra isa uumee sanitti lafaan geenya. There is no way around it. Aangoo mootummaa qabatanii masaraa mootummaa keessa ta'anii qawwee mootummaa kan qabeenya ummataatiin biyya qabatanii shiftaa ta'anii guyyaa halkan nama saamaa oolu itti dhiifamuu qabu jechuudha. Dhagaa har'a qawwee waggaa qabata aangoon waan nama gootu beektaa onnee hin jirre nama akkamiiti. Gaafa na sallaa baradhu nama abbaa murtii tokko biratti hin baradha ture. Galgala waggaa jimaan jalaa dhumte na ergan. Shubbitiin akka kennan. Shubbitiin waggaa qabate dukkana kana keessa onneen xiyya wanni fedhee dhufe laala akka ajaa'iba kanatti hin deemu. Gaafa isiin na bira jirre manaa bakka uumuriitu taate. Gaafa tokko osoo akkasii deemu kitaaba keessatti gartanii waraabessi bakka kanaa dhufee agarree dhaga'e aanaa fi qawwee fi talaa saddama caasee jechuudha. Dhagaa warri aangoo irra qawwee qabatee maal jedhu kuni warra isaan duraatirraa barachuu danda'u qaba. Qawween hanga feetee yoo jiraatte ummata oliiti. Ummata oliiti. Jaarraan baagataa dur maal jedhu ummanni keenya kun tokko ta'ee ol ba'ee gaara Inxooxxoo irraa gaffincaannan mootii Haile Sillaasee kana daaraa godhaa jira. Qeerroon kanuma gootee bakka tokko taatee nutti fincaattee wayyaanee daaraa goote waan biraatti miti. Har'as taanan madaalli kamiyyuu sirni wayyaanee jara kana caala jabinaan paartii cimaa qaba, seekiyuritii cimaa qaba, diinagdee cimaa qaba, siyaasa cimaa qaba. Jarri kun seekiyuritii qaban, diinagdeen qaban, paartiin qaban. Nu Oromootu asiin isaan ga'e. Nuti sireera isaan ga'e, nus siree isaan jala qabaa ture jechuudha. Yoo sirraa laata waan biraan goonu jaluma qabuu dhiillee irraa gadhiifna walii biraan dhufu jechuudha. Dhimma federaalizimii dhimma filannoo hundi itti dhufna. Beekumsa qabna Oromoon beekumsa qaba uummata sirnaan bulu, uummata aadaan bulu, uummata dimokiraasiin bulu. Oromiyaas tahaqa uummattoota isii keessa jiru eegu Oromoo qofa osoo hin ta'in sablammoota isii keessa jiru. Itoophiyaas uummanni bara abdii akka nurraa qabaachaa ture 2018. It was not just about Oromos. Sabaaf sablamni nu wajjin cunqurfamaa cafaqamaa ture. Amma booda uummanni cunqurfame kuni uummanni Oromoo kun akka keenyatti ilaalaa cunqursaa beeka. Kana booda miidhaa nurraa dhumtii jedhaniitu abdii mul'achaa ture jechuudha. Abdii san nyaatte ijoollee ture. Kabiraanis uummanni murni isaan keessaa ba'e yeroo adda addaatti miidhaa tureewu amma booda miidhaan ni dhaabatti
Arara nagari ada tu aja. Mismalik mantu transition karena kau kanam demi tu. Karena sirna ummatoota Itoophiyaatiif ta'u marii marabbaadhaan ilaa miidhaan ummatoota hogganoota isaanii wajjin mari'annee sirna ummata keenyaafis ummata biraattis ta'u jaaruu qabnaa jaaruus ni dandeenyaa jechuudha. Kabiraa wanni cimaan Oromoon fudhachuu qabu yeroo amma jiru kana keessatti tokko maqaa isaatiin Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irratti isa qofa irratti lama tumamaa jirra irratti yoo mootummaan kun gama lamaan nu jeesaa jirti. Gama tokkoon nu saaman nu jeesan nu hidhan uummata kana. Gama biraatiin maqaa keenyaan uummata biraa miidhan uummanni biraa mootummaa Oromoodhaatitu namni nu jira ni jibbanna jechuudha. Oromoo foobiyaan hangaan du'aa jirre dachaa meeqa guddattee jirti. Maqaan nyaatan maqaan balleessan. Darriin isaanii tuffii bite, hammeen isaanii jibba bite. These are to stop. Kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif nuti biyya nu hundaaf taatu ijaaruu barbaadna. Waa'ee Oromoo fi Itoophiyaa waliin ga'u. Oromoon Itoophiyaa jibbee hin fincille. Miidhaa Itoophiyaan fiddu jibbee fincille. Dhaggeeffadhaa. Nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas. Nuyi Amaara jibbineen fincille, Tigree jibbineen fincille. Oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra ga'u ifirraa cabsuudhaan. Har'ammoo dirqamni Oromoo akeekni Oromoo kan ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine. Nullee miti nama biraallee hin miine. Gaafuma har'a Itoophiyaan kalee nu miidhaa turte sun harka nama keenyaatiin nullee miidhuu jirti sababni kaan illee miidhuu jirti jechuudha. Gama lamaan kasaaraa keessa jirra. Miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha. Gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii miidhuu jira ijoolleen nu keessa ba'e. Gama kaaniin maqaa keenyaan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sabaaf sablammii miidhaa jiran. Kun hariiroo nuum sabaaf sablammii wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha. Kanaaf walitti ni araarama. Itoophiyaa fi Oromoon wanni wal lolchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha. An marsaa dabree sirriitti beera ejjennoo fi wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaasanii deemuu miti. Itoophiyaan amma jirtuun facaanan Oromiyaan keessaa baatu hin jiraattu kana beekaa. Tigraay keessaa baatu hin jiraattu. Faffacaatii okkotee lafa buutanii beekanii okkotee lafa buute taate san keessatti Oromoon hin buufatu. Namni kun akka kijiban dhaga'inaa. Realitiin jiru maali? Biyyi Itoophiyaa kun sirraa'uu qabdi. Sirraa'uu ni dandeessi. Oromoo bakka taatu, Tigree bakka taatu, Guraagee bakka taatu, Amaara bakka taatu, Soomalee bakka taatu haqa walii eeganii, dhugaa walii eeganii, waliin mari'atanii, negoosheet godhanii, baargeen godhanii sirna mootummaa Itoophiyaadhaa kan wal qixxummaan, bilisummaan, wal kabajni keessa jiru ijaaruun ni danda'ama jechuudha. Waliigalatti waa'ee ijoollee abaa'ootiin itti kaaftan. Ijoollee abaa'oo isin jedhan kun qeerroo bakka keessanitti isin dhiibbee biraa dhuftan. Kijiba finxaalee maal jedhan kun marrooni soodaate bara meeqa dura nama qabsoodhaa ba'e. Garaagarummaa tarsiimoota qabaachuu dandeenya. Wanni garuu ifa ta'uu qabu marroo ta'ee zammana kaasee kan bosonan galchee dogongora badii siyaasaa Finfinnee irratti Abiyyi Ahmadii fi tuunni isa marsee harka dha'uuf raawwate. Hanga wanti akiiloo jedhamtu karaa deemtutti Oromiyaan nageenyi hin jiraatu, Amaarri nageenyi hin jiraatu, Tigreen hin jiraatu, Soomaaleen Moqodishoo illee nagaan argattu. Rakkoon guddaan gamba Afrikaadhaan kaleessa sarras masaraa kana kan hoggaan jiru masaraa haaraa ijaaruutti ga'e qaalichi akkasii sirna bulchiinsaa Finfinnee illee jiru jechuudha. Finfinnee karaa deemuu, Finfinnee eemaluu, Finfinnee sirreessu nagaa Baardaariifis, nagaa Maqaleetiifis, ka Jijjigaatiifis, ka Hawaasaatiifis, ka Moqdishootiif illee barbaachisaa jechuudha. Rabbiin waan godhan laal. Tigree wal lolchiisan, Amaara wal lolchiisan, Oromoo wal lolan, Somaalee itti baqannee keessa jiraachaa turellee diinatu godhe. No, nuti uummanni Somaaleetis jaalatamu irraa qaba bara. Gaafa biyya keenya irraa ari'amne abboonni keenya abbootu ni beeka. Isaan keessa baqatan.
wanno bikaan rabbi uume fille isaanii fille ni gahe akka isaanii fi sayyaditti akka nu fayyaditti tolchuu dandeenya. Wanni humnaan yoo baafnuuf hin jiru. Humnaan yoo baafnuuf mangistuufis hin taane. Maqaa keenyan immoo kun hayyamamuu qabu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa dimokiraatota ka haqa Oromoodhaa eegi, ka kabaja Oromoodhaa eegi, ka haqa Amaaraa eegi, haqa Somaalee eegi, haqa Harariidhaa eegi ni ijaarra ni dandeenya. Lakkoofsa namaa qabna, qabeenya qabna, roorrifamnee beekna wanni nama biraa roorrifnuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf sirni amma jiru kun sirna Oromoo akka malee miidhaa jiru, sirna sabaaf sablammii maqaa Oromootiin miidhaa jiru waan ta'eef miidhaa kana akka dhaabu dirqisiisuu ka danda'u Oromoodha. Isinitti himu look sirna kan mukaan gorra kaa'e I take personal responsibility. Naatu murteesse more than anybody else angorra isaan kaa'uudhaaf. Rakkoo Oromoo fi uummata Itoophiyaa irra ga'uu filne itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Sirna kana sirreessine uummanni biyya sanii nagaa akka argatu hafuun akka baafatu karatti deebisuun sirreessuun beekama. Jarri kun sirraa hin danda'a. Last call jallaan ibidda jala yoo keessee takkaan ni biyya takkaan bageet bada lama ala ni jiru jechuudha. Kan karaan jiru galatooma. garagaltee deeggarsa obboleessa isaanii Jawaar Mohaammed kitaaba isaa hin gaabbuudhaaf fidanii dhufan dubartoonni Arsii nurraa jalqabii jaalii keessaan dhufanii anillee isaan warreen jalqabaa ameerikanaa fi obboleettii teenya maqaa keetillee beekuu as dhuftanii kennaa obboleessa keessanii fiddan aragaa. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Haasan Jawaar Mohaammed eebbii kitaaba isaa ka biyya German magaalaa Nuurenbergiitti gaggeeffame ka asii olitti hordoftan sun fakkaataa. Jawaar Mohaammed dhimmoota siyaasaa Itoophiyaa irratti waan hedduu dubbatee eebbaa kitaaba kana irratti waan inni jedhe keessa gaarii irra deebi'ee dubbachuu fi Itoophiyaa yeroo ammaan tana murnii bulchaa jiru kun shiftaadha. Shiftaan Itoophiyaa bittinneessuu yookaan ammoo diiguu dandeettu ka waraana bilisummaa Oromoo yookaan faannoo jedhamu caalaa mootummaa biyya bulchuu hin dandeenye, dandeettii hin qabne, ka waa hin baranne, muuxannoo dippiloomaasiitiin ka kufee, ka dinagdeetiin ka kufee, ka seekuriitiin ka kufee, ka waan hundaanuu kufe jechuun dubbatee jira. Jawaar Mohaammed badii mootummaan kun uummata Oromoo irratti dhaqqabsee yoo Minilikiitiin, Haayile Sillaasiitiin, Dargii fi Ihaadigillee wal bira qabanii san hunda caala akka hamaa tahee dubbatee jira. Jawaar Mohaammed kaayyoon isaa mootummaa kana kuffisuu akka hin taane, akkas taanan ammoo kanaan dura mootummaa kuffifnee ni beeyna. Ammaan tana marii barbaanna jechuun isaa dhagahamee jira. Kallattiin Jawaar Mohaammed Itoophiyaan wal qabatee Itoophiyaan yoo diigamte Oromoo fi wanni bu'aa hin jirtu warri akkas jedhu kunni waan hin taane sanitti gurguraa jiranii warri bilisummaa jedhu. Itoophiyaan yoo sabaa fi sablammiif akka taatu goone Oromoo fi Somaalee fi Affaariif saba biraatiif akka taatu yoo goone nam hundaaf iyyuu taati. Itoophiyaan diigamte jennaan akka okkotee kuftee taati. Wanni tokko naftu bibittinnoofti jechuun isallee dhagahamee jira. Jawaar Mohaammed warri ammaan tanangoo gubbaa jiru kun Oromoo miidhuu qofa osoo hin taane maqaa Oromoolleen miidhaa gurguddaa godhanii Oromoon akka jibbamtu godhan jechuun isaa dhagahamee jira. Wanni gad dhufaa jiru yookaan gad deemaa jiru akkama tahee dubbatee jira. Jawaar Mohaammed jaalmarroon qabsoo fi bosona seenee tarsimoo irratti walii hin gallu tayaa malee kaayoo qabsootii fi kanaan dura lakki qabsaawaa ture qabsoo fi akka inni deeme rakkoon kara nagaatiin furachuu akka dandeettu akeekee jira. Warri faannoolleen kaasmaraa turanii Abiy Ahmed jalatti siree yookaan barcuma kursii akka qabaa turanii dubbatee jira. Jawaar waan ammaan tan dhufe nama kamiyyuu caalaa itti gaafatamummaa akka fudhatu anattu warra kan aangootti fide itti gaafatamummaa fudhadhe jechuun isa dhagahee jira. Mata duree kitaaba isaa hin gaabbu jedhuuni mata dureen kun waan goone
warra Hiwwahaat Meqaleettu galchanii aangoo irraa buusuu fi waan daayaspooraa fi biyya keessatti qeerroo waliin goonin itti boonna akka jedhe dubbatee jira. Jawaar Mohammadii murannee jirra ammaan booda duubatti deebi'uun hin jirru saffisa guutuun gara fuulduratti deemnaa jechaa dubbatee jira. Hardhallee sagantaa eebba kitaaba isaa kanarrattu kanuma akeekee daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sagantaan keenya kan isin dhageessifne haasaa Jawaar Mohammadiitiin wal qabatee eebba kitaaba isaa irrattu wanni isin biraan geen kana fakkaata. Waa takka lama oduu jalqaba dubbadhe warri hin dhaga'inii fi yoo irra deebi'ee dubbadhe kitaabi Jawaar Mohammadii biyya Jarman keessatti eebbifamee jira. Kitaabii kun sila torbaan darbee kaamiisa Diisembarii 19 bara 2020 afurii Naayiroobii keenyatti eebbifamuuf ture dhiibba mootummaa Itoophiyaa irraa kan ka'e sagantaan eebbaa kitaaba sunii akka uggurametti dubbatama. Kitaabi Jawaar Mohammadii karaa kamiinuu Itoophiyaa akka hin seenne mootummaan Itoophiyaa murteessa jira. Namni kitaaba kan harkattuu qabame yookaan birattuu argame akka adabamullee dubbatee jira. Jawaar Mohammad xiqqeessuu tuffachiisuu fi duula inni mootummaa irratti banee fashaleessuu fi mootummaan Itoophiyaa bobba'aa raayyaa waraana dijitaaliitii fi akka inni kenne dhaga'amee jira. Waraana raayyaa dijitaalii hedduu akka mindeeffamee fi baajetiin biliyoonii wadhakkaatii olii akka qabamellee dubbatamee jira. Jawaar Mohammad gaaffii fi deebiin televezyiinii Ahaduu wajjin geggeessee akka hin dabarre muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ugguruutu dhaga'amee jira. Jawaar Mohammad ugguraa interviyuu isa kanaan wal qabatee hagamman tana odeeffannoon wamaatu miidiyaa irraa akka hin dhaqqabnetu dubbata. Yoo interviyuun sun akkuma jedhame ka uggurame taate karaa biraatiin gaaffiif deebii sun gadhiisuu fi dirqamna jechuun isalleen dhagahamee jira. Gara biraatiin magaalaa Sanaa magaalaa Yemenii guddoo keessattuu haleellaa mootummaan Israa'el raawwateen hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa lammiin Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adanom deqqumaa fi du'a jala akka miliqeetti dubbatama. Bombiin xayyaara Israa'el irra darbatame isa birattuu akka bu'e eegdota isa keessa nama miidhe nama tokkollee ajjeesuu akka hin oolle maddi oduu Aljaziiraa gabaasee jira. Raashiyaan haleellaa akka malee jabaa jedhamu diroonii fi xayyaaranii Yuukireen irrattu geggeessitee jirti. Eebba pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamptiin wal qabatee kaampaanoonni gurguddoon Ameerikaa arjooma gurguddaa godhaa akka jiranittu dubbatamaa jira. Xayyaarri biyya Azerbaijaan kan gara Raashiyaa balali'aa ture kaleessa kufuudhaan yoo akkamii xiqqaate namni 38 ijjeefamee jira. Israa'el gaazexeessota 5 dabalatee nama fayyaalessa 37 olii Gaazaa keessatti ajjeesuttu dhagahamaa jira. Gara biraatiin Itoophiyaan yoo galaana diimaa irrattu kateessuma yookaan ammoo balbala galaanaa yookaan humni waraanaa argattu taanaan Isaayyaas Afeworqii pirezidaantiin Eertiraa akka jiranitti Eertiraan tarkaanfii fudhachuu fi yookaan of ittisuu fi akka dirqamtuttu dubbate. Itoophiyaan faana yookaan teessuma galaana diimaa irraa argachuun Eertiraa fi akka sodaa yookaan naashinaal seekiyuriitiitu ilaalama jechuun isa dhagahame jira. Misriinis kanaan waan wal fakkaatu dubbatte turte biyyi galaana diimaa hin daangessine balbala galaanaa yookaan ammoo galaana diimattuu gargaaramuu hin dandeettu waan jettu karaa ministeera Haajaa Alaa isii Badri Abdul'aaxiitiin akka dubbatte ka gabaafame. Gara biraatiin Somaalilaandiin akka ganamtee addeessitee jirti. Mootummaan Itoophiyaa Somaalilaandiin hagammaan tanaa Memorandum of Understanding waliigaltee mallatteessan san irrattu wanni inni beeksisee akka hin jirres dubbatama. Itoophiyaa keessatti ammoo walitti bu'iinsi naannoo Sidaamatii fi godina Walaayitaa jidduutti karaa bilaatetti walitti bu'iinsi hamaan akka geggeeffame qabeenya fi namirrattu miidhaan guddaan akka dhaqqabettu gabaafamee jira. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa ka gulantaa koloneelii qabu ka faannoon boojee dhalataan Tigraahii harka faannoo irraa miliquun dubbatamee jira. Hoogganaan miliqee kun achi buuteen isaa yookaan gara inni deeme akka hin beekamnetu jira. Miliquu isaatiin walitti qabatee warri shakkamanii ka faannoo namni 10 olii to'annoo jala oolee jira jedhamee addeeffamee jira. Qophiin yookaan ammoo waraanii faannoo sochiin inni godhaa jiru ammaan duba sadarkaa duubatti hin deebine dhaqqabee jira jechuudha. Hoogganaan faannoo Goojjam Zammanee Kaasee dubbatee jira. Zammanee Kaasee yeroo ammaan tana qabsoon isaanii jannoo gaarii irra akka jirtuu fi dhageettii hawaasa addunyaatiif miidiyaa addunyaallee akka argatee addeessee jira.
Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri nu hordoftan oduun keenya ka isin biraan geenne fi akkasumas eebba Jawaar Mohammad kitaaba isaa kan Nuremberg Germanytu har'a qophaa'een wal qabate wanni isiniif dhiyeessine kana fakkaataa kitaaba Jawaar Mohammad as Minisootatti eebbisuu fi akka herrega Awurooppaattu Jaanuwaarii 12 bara 2025 sagantaan eebbaa akka gaggeeffamutu dubbatamaa jira. Sagantaan sunini torbaan kana magaalota Awurooppaa hedduu keessatti itti fufe achiin booda gara Ameerikaa kaabaa USA fi Kanaadaattu akka babal'atuttu gabaafama. Jawaar Mohammad marsaa biraatiin ammoo dhimma qabiyyee kitaabaa irralleettu irra deebi'ee magaalota Awurooppaa hedduu keessatti akkasumas magaalota Ameerikaa keessatti marii akka gaggeessutu dubbatama. Walumaa galatti gara biltsiginnaatiin ammoo waan kana hundaa fi rifannoota fi batattisiitu mul'achaa jira. Miidiyaan hawaasaa deebi'ee oowwee jira. Jawaar Mohammad qabsoo fi miidiyaa qabbanaahee lubbuu itti horee amma ajandaa qabsootu ta'ee jira. Kun waan akka malee jabaa cimaa tokko. Kallattiin Jawaar Mohammadii garamitti deemaa jira maaltu irraa eeggamuu qaba? Itoophiyaa suphuunii yookaan Oromiyaa fi wagoduunii ammallee biltsiginna wajjin hojjetamoo hin hojjetu? Naayiroobii deebimoo hin deebi'u? Waan kakkana hundayyuu gaafa inni dhufellee hin gaafannaa nulleen bal'inaan irra haasa'uu deemna waan nu hordoftan nu daawwattaniif hedduu isin galateeffannaa sagantaan keenya kaardha kana warri qoqqoodanii faffacaasatanii jaalattanillee galatooma warri yaada keessan nu barreessanillee galatooma qulqullina sagalee irralleetti warri yaada nu kennitanillee galatooma ammallee qoqqoodaa faffacaasatti fufa yaada keessanillee nu barreessa yeroo laayivii jirruuf hin jirrellee koomentii keessan dubbisnee ka deebii isinii kenninu yookaan ammoo yeroo biraa sagantaa kanarratti ufinnee ka deebii isiniif laannu ta'a ka ammaan tan asumatti nu haga'u guyyaa gaarii nagaan oolaa nagaan nu bulaa.